kana hin jennaan. Waaqayyo biyya kana kana Musa sirrimiti, isa Musa sirrimiti bayi. Maal godhata? Koi, ela tokko mu waacha jirtu natiraaje waaqa isaatti tokko. maal isa moba isa lee daraa dhiisisoo dhugaa rabbi wallaahi laazima jechuudha. Hundi isaanii iyyuu dhugaa ba'aa turan. Hundi isaanii iyyuu dhukkuma bar dhukkuba garaattan fayyee dugdattan fayyee mataattan fayyee harmattan fayyee dhiibbaa dhiigaattan fayyee gurra duudaattan fayyedhanii hundi isaanii dhugaa ba'aa turan warra raajii sobdunaan jedhan waldaarra dhufanii dhaabatanii gariirra dhufanii dhaabatanii isuma dhugaa waaqayyo. Ati tiraajee garuu dhugaa ittiin jechaa turani. Isuma dhugaa ba'aa turan isuma dhugaa jechuudha. Fayyanii dhugaa ba'aa turan dhugaadha iyyutti fudhatanii isaan ta'e akkatti isaanii ta'e hin beekan. Akkatti ta'eef hin beektu. Ati gaafa dubbatti sana ammoo jechuun sammuu koo keessa na dhufa waan sammuu keessa jirutti dubbachaa ture. malee gooftaan sitti himne jechuudha. Kan sirimu nama tokkotti iyyuu himaan jiru waaqayyo amma yeroo kanatti. Amo yeroo tokko dhaggeeffadhu konfereensii waamame isuma dhugaa siin jedha isuma dhugaa jechuun amantaa kana tokko miti garuu guyyaa tokko konfereensii na waaman. Konfereensii na waamee maal naan jedha lakkoomsa bilbilaa kana sooressa beekamaa biyya kanaati lakkoomsa isaa kana waamii maatiin sana akkasiiti. Maqaa isaa ammoo akkasidha iddoon inni taa'u sitti himnaa maqaa isaa waamee dhanii naa kennani. Isuma dhugaa siin jedhaan. Isuma dhugaa waaqayyoo siin jedha galoolotaa kanatti. Maqaan isaa akkasidha lakkoomsa bilbilaa kana waamtaar qabeenya guddaa qaba namichi manni isaa mucaan isaa tokko Kanaadaa jira warri kaan immoo Finfinnee keessatti gurguddaa jiru waan ta'eef maqaa isaatiin waamii birrii guddaa buusa. Gaafa kana hiriirmannaa naan jedhani warri nama masu suma dhugaa waaqayyoo siin jedha jechuudha suma. Iddoo isaa sitti himu. Ennaani maal jechuudhaan waan akkasii godhee siin beeku akkamitti waan akkasii jedhaanii natti ulfaatanii waan akkasii dubbadhu dhiisiin jedhee. Isuma dhugaan siin jedha irratti wal dhabnee eddeessi sagantaa na waamne namni sun. Hin goone garuu ani wanta kana. Isuma dhugaa waaqayyooti. Amma waan akkasii ammatti konfereensiin deemta si mudatee hin beeku ammoo si mudatee hin beeku. Garuu sodaatu si. Ijjammara jechuun ana jechuun nama yeroo jalqabaaf jechuun kana jechuun information raajii jechuudha. Yaa amma fakkeenyaaf maalis siin jechuu barbaade walumaa galatti yeroo ammaa kana informational timbiitii jira si galeera. Sirriidha. Yaa kanaafuu akkasii siin jechuu barbaade. Amma akka kan nu dabee warra raajii jedhanii fakkeenyaaf warra sobanii raajan jechuudha waan ta'eef warra raajan jechuudha. Warra akka keefaa jechuudha. Irraan dhageenye bara tokko waaqayyo irraan dhageenye ofuma kee dhaban. Jigale ofuma kee dubbatte waan garuu immoo ta'ee jira rakkina waaqayyo amma akka inni erga ishii laatu sii kadhadhaan kana booda. Qileenya ergaa dhaggeeffatu sii kadhadha. Dhugaa. Rabbiin kuna jaallata. Rabbiin kuna jaallata. Nama rarta nama ibba lamaa fi jaarraa duwwaatti dubbata nama rarta waaqayyo illee si jaallata. Illee bita gara waaqayyootti dhugaa. Amoo garuu ani maal abjuun koo maal si fakkaate akkati bakka yeroo hundumaa akkati dhuftu tan abjoodha bar. Inshallah guyyaa tokko wal qabanne waliin. Laa ilaaha illallah inna waliin suura kana guyyaa tokko wallahi. Baay'ee ani hin beeku yookaan alatti gara kee dhufa yookaan immoo situ deebi'ee gara koo dhufa. Bakka simatu gara koo dhufa dhiisi. Simatu dhufa dhiisi bakka. Ala jechitti amma dubbadde kan dhaggeeffatu an keessan si dhaggeeffatan. Dhiisi simatu dhufa bakka dhiisi naagaleera amma. Amma yookaan simatu deebi'ee gara keenya garuma waaqayyootti dhufa yookaan anatu gara kee dhufa. Sitti dubbate moo Yesuus? Kanatti dubbata maal natti dubbatu? Yemmuu koo waan maal siin jedhe ammoo? Maal siin jedhe ammoo natti mime? Dubbata. Natti mime maal jedhe?
mucaako sin barbaada ammayyuu yeroo qabda kootu gara kootiin jedha waaqayyo dhugaa waaqayyo. Bakka ani gara waaqayyo akkatti jaartittiitu jaallata waaqayyo. akkatti jaartittiitu yesuus atillee na cabsite waaqayyo immoo na fayyisette. Isoo dhugaati bar waldaa keessa deemteetu guyyaa tokko laachesse keessa deemteetu yesuus atillee na cabsite waaqayyo na fayyise yesuus atillee na cabsite. Baay'ee waaqayyo si jaallata. Maal jechuu si barbaadeen beektaa dhimma tamatti irratti dhugaa dubbachuuf akkati ammarreen garuu waaqayyo dhaqee jira garooti gara waaqayyootti ganaa akkati deemtu abdiin qaba maaliif amantaa kee ganamaarra hin jirtu amantaan ganamaa namni hundumtuutti hin dhalate islaamummaadha gara islaamummaatti akkati deemtu inshaallah abdiin qaba wallahi. Iddoo jirtutti kadhadhu musliimaa keessatti kadhadhu anaman kun ta'uu nan kadhadha waaqayyo mu torbee kana waa godha. Ati amantii musliimaa keessatti kadhadhu maratti kadhadhu anis sirratti kadhadha waaqayyo garuu mo'aadha waan ta'eef waa godha. Tokko keenyatti waa godha. Innuftaay maashaallah. Amma torbee kanatti dhufuufi torbee kana waggaa kana musliima ta'a yaa innuftaante hundi keessan du'aa godhaa maal hundi keessa warra jala jirtan du'aa irratti godhaa du'aa irratti godhaa du'aa irratti buusaa dhufu hinnufa dhaali. Wayne godhanii duwwaa godhanii duwwaa ta'e qofoo ta'e. Kan siree bochuudhaaf islaamummaan sammuu namaa duwwaa gootatuun isaanii sammuu namaa guutti beekumsaan waan hundi akkasumatti haasaa makee kanatu sammuu kee duwwaa godhee jechuun kiyyaan. Akkaayyuu duwwaa hin taane sammuun koo. Otoo yeroon jiru garuu akkatti dhuftu abdiin qaba nam tokko baaboo tokko badha bana challenge garuu akkatti dhuftu abdiin qabaan wallahi dhufta rabbiin si fedhaa dhiisi harraabsitti fakkaate malee guyyaa isaan beeku malee fuure anillee du'aa isii godha wallahi amma naa galte du'aa isiifan godha rabbiin si fiduu qaba bakka wallahi si fiduu qaba dhufu qabdan gara kana fuure dhufuu qabda malee akkamitti dhufaree yesuusiin hiise fidattee ma dhuftaaf shira isaaf yaadda inati waggaa tokko booda dhufa wallahi yaa dhufa inshaallah ofitti raajedhan dhufa rabbii koo fida din dandeessa maali waaqayyo koo maali koo barbaadee taana ama waggaa lakkoofsu na gargaaru yoo dhufe maaltu na dhawwa indee boor ganama si fiduu danda'a maaltu beeka boor ganama barii si fiduu danda'a boor ganama maal jechuudha kun waaw gadaa kunaa jiraadhu annufta wallahi annufta inshaallah rabbiin si fida ofuu isaati jaallate otoon dhufeellee gaariidha garuu maal dhaweetta ani nama sobu miti yookaan immoo namummaa hojii waaqayyo hojjetudha amma sobdootuma dhufa malee gara wiinii korranaa fuudha annufta miti garuu akka dhuftu hin beekta miti maala fuudhaan jechuun gabaran akan gabbaramaan rabbi tokkicha hoo dhiisi maal beekta baay'ee wanti kana keessa dhiisi gannaati waan warra beekan itti mee warra beekan galchatti kan nu abarsiisan no jechuun amma osuma dhugaa gaafa dubbannu ammati wallaaltees miti ammati beektaa mamo wallahi Amaanuel kun nama nufta gara kana amoko anana si jaalladha garaa sitti jabaa
waaqayyo dhugaa. Marreen isoo eegaan jira. Taayimingii gaayis akkanarraan fudhanne wiinii koo. Thank you. Ani haasa'u malee gamu maaliif warra jiraatii ababaa harka kennaa jirtanii gooftaan sinaa eebbisu. Galatooma hundi keessan iyyuu. Thank you. Waaqni sinaa eebbisu jabaadhaa. Kun qabu ni jaalladha.